Ashamarka fuunee akkam jirtu hordoftoota caffee miidiyaa oduu guyyaa har'aa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Oduu waliin aan Muhammad Said Hussein hanga xumuraa oduu keenyaan waliin turaan affeerraa kooti. Suudaanitti haleellaan boombii raawwatameen lubbuun namoota 28 darbe. Haleellaa boombii buufata boba'aa kibba magaalaa Kaartumitti argamutti raawwateen lubbuun namoota 28 darbuun ibsame. Namoonni 38 ammoo miidhaa qaamaaf saaxilamuun gabaasame. Haleellaa kanaaf qaamni itti gaafatamummaa fudhate hin jirus jedhameera. Suudaanitti walwaraansi bara faranjoota 2023 humnoota lama gidduutti eegaleen hanga ammaatti lubbuun lammiilee 27 fi 120 darbuu fi jiraattonni miliyoona 14 ol qa'eef qabeenya isaanii irraa buqqa'uun himameera. Waraanni Israa'el gaarreen Goolaan irratti bakkeewwan sochii waraanaa akka hin jiraanne daangeffame to'ate. Ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Netanyaahuu akka beeksanitti yeroon bakkeewwan kana qabatan murtee kanarras kan gahan waliigaltee bara 1974 Sooriyaa waliin gahame diigameera jechuun. Kunis erga finciltoonni Sooriyaa Damaasqoo seenanii boodadha. Pirezidaantiin Sooriyaa Bashir al-Assad yeroo ammaa Raashiyaatti kooluu akka galan gabaafameera. Netaniyaahuun waraana biyyattii yeroo ajajanitti daangaa keenya irratti humni diinaa kamuu akka dhaabbatu hin feenu jedhan. Akka dhaabbati buufata isaa UK godhate himetti waraanni Sooriyaa bakkeewwan kana kan gadhiise gaafa sanbataati. Gaafa dirbataa waraanni Israa'el jiraattonni Sooriyaa gandoota 5 keessa jiraatan hanga wanti haaraa dhagaamutti mana akka turan dhaameera. Gaarreen Gooraan lafa dhagaa gama kibba lixaa Damaasqoorraa kiiloomeetira 60 fagaattee argamtudha. Israa'el waraana bara 1967 booda Sooriyaa harkaa fudhate. Lafti Israa'el fudhate kun sadarkaa idil addunyaan beekamtii argachuu dhabus US bara 2019 beekamtii kenniteetti. Trump daa'imman USA'tti dhalataniif seera battalalamummaa USA kennuu dhorkuuf ta'uu himan. Pireezidaanti Ameerikaa ta'uuf kan filataman Doonaald Tiraamp namoota Ameerikaa keessatti dhalataniif battalalamummaa biyyattii argachuun seera eeyyamu ni dhorkina jechuun dhaadatan. Seerri Birthright Citizenship jechuunis lammummaa dhalootaan kennamu namoonni lammummaa isaanii maalis ta'uu Ameerikaa keessatti yoo dhalatan kallattiin lammummaa biyyattii akka argatan eeyyama. Maatiin isaanii lammii biyya biraas ta'u yookiin bakka biraa dhalatanis inuma argatu ture. Seerri kun heera Ameerikaa keessaa kan ta'ee fi namni hundi United States keessatti dhalate lammiilee United States jedha. Tiraamp garuu seera kana dhorkuuf akka socho'an dubbatan. Gama kaaniin akkuma duula filannoo irratti dhageessisaa turan baqattoota ragaa jireenyaa hin qabne biyya akka baasan dubbatan. Tarkaanfiin kun kan maatiin isaanii lammiilee USA ta'anillee ni dabalata jedhan. Maatii adda baasuu hin barbaadu kan jedhan Tiraamp karaan tokkichi maatii adda itti hin baasne hunda isaanii bakkatti deebisuudha jechuun dubbate. Hayyee hordoftoota caffee miidiyaa oduun har'aaf qabannee dhufne haganuma ture hanga xumuraa oduu keenyaatti nu waliin ta'uu keessaniin galata argadhaa jecha oduuwwan caffee miidiyaa hafanii waliin turtii gaarii.